Dachanii nu dachaasa yaaboo kunoo biyya ofii malee jiru nagarre ani jedheen. Hayyee akkanaan jechuu beekan waan naan jettu. Sena kam nagaa jirtu fayyaa keessanii sa'a namni waatii maatiin qeefreen isin nagahaa jenne guyyaa har'a laayivii kenna eegalleerra. So har'a paartuwaanii wantoota Jawaar kaleessa osoo meekaappii ittiin godhin kijibisan sirrii adda isinii babaasuu barbaada because wanti keessattuu ka paartuwaanii jedhisanii namoota sanniin iyyuu nama tokkicha iyyuu hin beeku amma ganaa investigate godhee uummata sanniin warra hidhamellee akkamii hidhamanii bara kam hidhamanii waan jedhu waan tokko diiteelii adda isinii babaasee dhufeera. Yaa paartii ittaanumoo isaanuma qajeelaa uummatuma sanniin directly contact goona ammaaf garuu hintii isinii kennuuf jecha jalqaba Birraa Gammadii fi gurbaan Galatoo Damisee jedhamu akka gara basaasummaatti dhufee waasi'eera jedha. Osoo high school baratan ijoolleen wajjin turan Galatoo Damisee waliin suutaan gara basaasummaatti jijjiiramanii jedhee Galatoo Damisee kana eenyu akka ta'e hin beeku hagammaa isa adda argachuu hin dandeenye. Miidhama dargaggootaa keessattuu dhiyaataniif sababa ta'an jedha. Yeroo sanitti isaanillee umriin isaanii ijoollee waan ta'eef sossobanii doorsifamanii seenan jedha. Namichi Sintaayyoo Xilahuun jedhamu kan yeroo san dhimma nageenyaa magaalaa ture jedhe. Amma namni yeroo adda baasu bara 1999 dhimma nageenyaa magaalaa kan ture Jamaalii fi isa aanee nama Amaaree jedhamu. Sintaayyoon kun Shaashamannee dhimma nageenyaa irra ka dhufe bara 2002 jechaadha. Akka amma isinillee warra achi riippoortii gootanii gaafachuu dandeettan. Jawaar garuu bara 1999 jedhee Sintaayyoon kun immoo ka Shaashamannee dhufe bara 2002 isin warri isallee beektan maalii beektan adda baasuu dandeettan jechaadha. So amma inni ani Sintaayyoo kanallee amma reeftan namni bilbilee adda baafadhe. So jedhee yeroo sanitti umriin isaanii ijoollee waan ta'eef sossobanii doorsifamanii jedhe. Namichi Sintaayyoo Xilahuun jedhamu kun yeroo san dhimma nageenyaa magaalaa turee fi fakkeenyaaf mucaa Hiikoo Bukuluu jedhamu obboleessa isaa Dastaa Bukuluu isa Shaashamannee kantiibaa ture Xayyibaa sanitti taasisee kallattiidhaan kan basaase bara 1999 naannoo adoolessaa keessa qabsiisee Qiliinxootti waggaa 5 akka hidhamu taasise Birraa Gammadiiti jedhe. So Hiikoo Bukuluu kuni ani hin beekuun inni obboleeyyan kiyya beeka warra na hangafaa warri amma wanti qabsoon inni Jawaar bara kana hasaaru martinuu obboleeyyan kiyya warra waggaa 15 faana turan isaantu beeka. Anammoo wantoota kanneen baay'ee isaantu na hime namoota kanallee isaantu addanaa baase yeroo san kutaa 9-10 qabsoo waan amma namni jedhu kana iyyuu quban qabnu baay'ee wantoota amma kalamaffaa ka Jimmaa ka maalii kana hin beekan saniin garuu kanneen wanti an beeku hin jiru. So mucaa Hiikaa Bukuluu jedhamu kana eenyutu qabsiisee akkamitti qabamee ka jedhu san adda baaseera. Innillee lubbuun jira. Isarraa fi nama inni guyyaa san waliin qabame irraallee nama Birraa Margaa Bullii jedhamu fi Hiikoo Bukuluu waliin hidhamne naan jedhanii bilbilee gaafadheera. Namni biraallee gaafateera jecha. So yeroo san Dastaa Bukuluu akkaataan inni itti qabame warra amma shanee warra abaa'oo yookiin waraana waliin isaan waraana abaa'oo turanii ijoollee kana mallaqa itti erganii jecha baankii Awaashiitiin. Baankii Awaashiitiin mallaqa itti erganii akka amma isaan na himanitti baankii Awaashiin mallaqa na erganii achi Hiikoo Bukuluutiin Birraa Margaa Bulliillee walirratti bara 1999 Shaashamannee keessatti ijoolleen kunniin lamaan caasaa abaa'oo kan turan abaa'oo keessa kan hojjetaa turan warri abaa'oo birrii itti ergee karaa baankii Awaashiitiin qabsiise. Kana Birraa Margaallee online jira. Dastaa Bukuluullee lubbuun lafa jira. Inni nu gabbayee dubbata. Nama gabbayee dubbatullee. So you guys kan isarraallee mirkaneeffachuu dandeettanii jechaadha. Dhimma Dastaa Bukuluu kana jecha. Inni ijoollee hangafoota kiyyiin isaan yeroo
bara isaan qabsaan kun qabsoon kun bara 98-99 yeroo san qabsoo qeerrootiin qabsoo abaa'oon bosona keessa bakka garagaraa jirutu jira caasaa san keessa immoo akkuma isinuu beektan dinennati wayyaanee seeraan galee ijoollee kana cafacafa ture nu amma san haga diqoo guddanne baranne malee yeroo sanitti wantoota kanneen hin beeku so Dastaa Bukuluu fi jarri lamaan akkasi qabamte jecha Awaash Baankii birrii fuudhanii birraan I don't know ijoolleen kunniin dubbatan jedhee yaada birraa margaa bulillee nama waan kana sirrii beeku Dastaa Bukuluullee nu hiikoo Bukuluullee ijoollee reality kana beekanii so bara san jarri akkasi qaban yeroo sanitti birraan waan amma isin jettan xurumbaa amma jawaar afuuftu kana takkitti an safara sanuu ooleen beekullee quballeen qabu kana warri kunniin illee beekan ummanni martinu beekanu yeroo san qabsoo jalqabne qabsoo jazbaa qabsoo siyaasa dhamaa amma kuno amma isin waliin nu rakkiftan kana jecha beeknu achi hin geenne yeroo san qabsoon keessan abadoo qabsoo ilaati muudii nu qabatte so yeroo suni qabsoo keessan kana keessan seenne jecha yeroo san umriin hin geenne so ka Dastaa Bukuluu akkasi Dastaa Bukuluu sababa saniifi qabamee qaallitti hidhamee waggaa 5 hidhamee bahee jedhan amma anini amma adda baafadhe waan kana hundayyuu baay'ee ani wantoota kanneen hin beeku amma reeftana bilbilee namoota garagaraa irraa adda baafadhe so ka Dastaa kana Dastaan amma nama lubbuun jiru ennu Dastaa jedha hiikoo Bukuluu nama lubbuun jiru birraa margaallee nama lubbuun jiru isaanuu ijoolleen kun waan kana gabbaaniillee dubbachuu danda'an jedhee yaada so san akkasii isin ibsa jecha bara 1999 Sintaayyoo ka jedhe bara san Sintaayyoon Shaashamanneen jiru sanillee mirkaneeffadha kijiba jecha lammaffaa Qiliinxootti waggaa 5 hidhamu kan taasise birraa gammadii jedha kana jawwee yeroo tokko meekaap itti godhu birraa yeroo sanas biran geenne inni waan guddaa namni waan hojjetee fi jadhifteeti onnaa keessa nan galchi lammaffaa mucaa Nugusee Hammuu jedhamu basaasuudhaan waggaa 10 oliif manneen hidhaa federaalaa garagaraatti toorchii godhamee amma algaa quraanyaa kan ta'ee jiru kan qabsiise isaanuma birraa gammadiiti ani immoo bara kana waan nama ajaa'ibu qoree baradhaan kutaa 9-10 an qoree baradhe kutaa 11 Shaashamannee achi kutaa 11 irra deebi'ee naariyaanii hasaasa achi kutaa 12 Shaashamannee enna ani ummata kanneen akkamii akka jawwee waliif fidde baay'ee namni waan kana barreessee erge injiraami kijiballee seeraa walitti hin galchineef so mucaa Nugusee Hammuu jedhamu kana anam waa'ee isaallee reeftana gaafadhe innillee waraana abaa'oo ture mucaan kun jecha waraana abaa'oo yeroo masan 1999 keessa ijoollee Oromoo hedduu akkana qabsiifamaa turanii jechaadha bakka gargaraati caasammaan abaa'oof shanee maaliin kunniin ufii wal maaxartee ufii wal balleessaa turte ennaa kana immoo namichattiin jazbaan tun fiddee waan anaa walii galchartuuf naan galle kabiraallee amma ijoolleen tun Dastaa Bukuluu hiikoo Bukuluu amma ijoolleen tun ijoollee naannoo kennaati Nugusee Hammuullee ummanni kun namichattiin tun namooman beektu arsooman beektu ormooman beektu ka jedhu kun gumaa walirra labsu yeroo kanatti waan akkana ragaa tokko malee ummanni amma waan kana ummanni walitti hin dhiisu galaame amma namaatiin Qiliinxoo akkana toorshi gootee akkas jedhamee bakka inni ofirraa bulgaafatee achi booda caqqisee noormaalii godhee taa'uun isaayyuu na ajaa'iba baay'ee because amma dubbiin kun oo'eera xoofeera mucaani warra ardaa qabu nullee ardaa qabna wal gaafanna walii yaanee wal gaafanna ennaa namichi kun immoo waan kana I think yaw depression keessa illee waan jiruuf amma sanii fi waanuma argeenye nyaataara anama wallahi namni guddaan akkana ta'u isaa nama saalfachiisallee yeroo tokko laaltu kan biraama mucaa Nugusee Hammuu jedhamu bara sannu ani birraa yeroo san qabsoo isin jettan maali abaa'oo isin jettan quba isin hin qabu quba waan Oromoo amma ciqiciqii amma keessa jiru kana iyyuu quba isin hin qabu ammoo waan kana Nugusee Hammuu kana waggaa 10 oliif inni waraana abaa'oo ture caasama amma kun akkana wal qabsiisaa turte amma gruupii Girmaa Xurunaa maali ufii jettanii wal fixxasan jecha isinumatu ufii wal qabsiise ani birraan miseensa dhaabaati miti ijoollee kana waliin hin ijaaramne warra amma basaastu maali jettan kana iyyuu ani maali namoota maqaa kaastan kana illee hanganaan beeku reeftan asirratti Sintaayyoo maali jettanillee waliin beekuun so mucaa kana yeroo san waraana wayyaaneetitu caasaa basaastuu yeroo san Eertiraa ta'ee hojjetaa turen akkuma yeroo hoteela Tigraay faallee ka hawganu haguusii ka keessa hirmaatu ijoollee Oromooti buusii walii buusanii liistiin buusii ka taa'u dinennati wayyaanee bira ka achi keessa hirmaatu akkasii ijoollee teenna bosona erganii kaambirii itti erganii karaa kanaan ijoollee Oromoo mana qabsiisee ka fixaa ture warruma ijoolleen kunniin illee miseensa abaa'oo waraana abaa'oo turan so waraana abaa'oo san waan namichi jazbaan kun fuudhee birraa yeroo san daa'ima kutaa 9-10 baratu waliin maaf akka waliif fide naan gallee kana yaa'u dubbii ammallee dheeratteerti itti deemna jecha
kijiba waan Jawaar dubbateef dhugaa ta'uu hin danda'u. Ani immoo waan dhugaa dubbadheef soba ta'uu hin danda'u. Dhugaan dhugaadha. Ijoolleen kun martinuu lubbuun lafa jirti. Ani namoota baay'ee bilbilee dubbisee haasofsiisee gaafadheera. Because ani illee reeftana seenaan kunniin afaara waan ta'eef barachuu waan qabuuf. Ammoo warra eenyu mucaa kuush miidiyaa sanillee investigeetarii gooneetiin wanta kana jidduu deemaa akka adda babaasu jecha. So mucaa kana amma yeroo san warra gruupii ABO keessaa akkasii wal qabsiisan jecha bara akkuma kunoo yeroo hoteela Tigraay maal san kan amma nu reeftan ani yeroo san ijoollee turre ani yeroo san Shaashamanne illee turre ani yeroo inni bara amma isaan jedhan kana qoree ture mana barumsa qoreeti baradhan kutaa 9-10 kutaa 11 Shaashamanne jalqabee achi asaasa baradhee achi deebee Shaashamanne fixe inna ani yeroo san qabsoon kun kamaaliif jedhee an bara fa adda baasaa ture yeroo san qabsoon ture qabsoo ABO'ti bakka maqaa ABO'tiin wal qabsiisuudha caasaan ABO ka yeroo san akkuma isin beektan wayyaanii oli waa hojjetuuf yeroo san ijoollee Oromoo bara itti cafacafamtee jecha so ijoolleen amma qabamte mucaan amma toorshii ta'e jedhan kun illee waraana ABO miseensa ABO ka ture ka ofumaa caasaan jara wayyaaniin qabsiifte akkas ta'ee kana isallee gaafatanii inni nu beeka nugusu ammoo waraana ture eenyutu qabsiisa akkamitti qabsiise inni nu isin hima dastaa bukulu eenyu mucaa hiikoo bukulu illee bilbilaa gaafadha nama lubbuun jiru inna Jawaar immoo ana gana hundamaaf akkana gabboo illee wallahi isiniyyuu itti salfadha yeroo tokko itti salfadha an baay'ee ragaa ijoollee kanneen illee qaba haa isaanummaa yeroo fi barbaadanii dubbataniif yeroo isaanii galetti jechuun haa diqqoo taragaagoo namni martinu so nugusu hammuu jedhee mucaa san amma manneen hidhaa federaalaa keessatti toorshii godhamee amma algaa quraanyaa ta'ee kan jiru kan qabsiise isaa birraa gammadii banna jawwe yoo kijibdumoo meekaappii itti godhi minaayin enaan so ka amma Shaashamanne kana anini ufi namoota bilbilee gaafadhee adda baase malee namoota kanneen illee seenaa kanneen illee hin beeku ture anama ijoollee birraa margaafa warra yeroo san ture jira ijoollee yeroo san actively ABO keessa hirmaa turte isaanirraa amma namoota garagaraa irraa bilbilee adda baafadhee so ka paartiwaanii ni akkasii jaan so waan paartiwaanii keessatti wanti ana wal qabatu dhugaan takkittiin keessan jiru kana warra inni maqaa kaase kana illee ijoolleen kun amma bilbila jaraa isinii maxxansoo barbaadan dawwalaati abbaan barbaadan karaa keessaniin gaafadha adda baasa ammoo waan Jawaarii akkas jedheetiin akka gosaatitti illee akka ardaatitti illee akka dhuunfaatitti illee maqaa nu balleesseef ani tokko seeraaniin gaafadha biyya manni Jarmaniin baqattummaa keessa jiru sanitti allammii Ameerikaatti dhaqee acquisitionii kana lammaffaa asumatti qe'ee keessatti illee dhadhee ijoolleen sun Shaashamannee jirti warri keenya walii yaa'ee nu ardaa qabna wal nu gaafatan so waan kana akka dharaan ummanni keenya dubbii kootti dhufe maaf akkana ba'e jedheetiin bakka dhugaan jirtu laaleetiin dhugaa waliin dhaabata malee boobaa waliin xurumbaa waliin hin dhaabatu realitii waliin dhaabata bakka dhugaan dhugaadha minim mattaa maxaan waa takkitti fiduu hin dandeettu warra as keessaa jette kana mara waan naa wal qabatu hin qabu jecha achi marfee lammaffaa jedhee kalammaffaa moo erga ati waa'ee birraa gammadii kaaftee waanan keessa darbeen siikoodha bara 2003 GC turre jedhe mooraa University Jimmaa takka miilli koo seene bara kana keessa sochii qabsoo Oromoo mooraa kana keessaa dhoksaan akkasumas darbee ifatti jedhee sochii qabsoo kana dhoksaan geggeeffamu kan yeroo danuu iccitii nu jalaa baha so amma kana iccitii nu jalaa baasaa namni wayii jedhee ani iccitii nama jalaa baase illee beeku ijoollee ani immoo baay'ee yeroo hundaa difference kiyyesanii himan durillee yeroo qabsoollee yeroo Jimmaa University illee bara wayyaan illee osoo du'e osoo asiin namurtee nama tokkicha waliin hin ijaaramu osoo wanti fedhe galeen Mr. Ichitiillee jettee ona himte dhaga'uun barbaadan isin hima amma warra xurumbaa ofu kana mara ijoollee akkanatti xarraqtu sana mee birraa waliin guyyaa kamiin teettanii waa'ee maalii haasoftan tokkichi isin fiduu hin danda'u because nu shira kana fagoo mallaallee argine bakka akka wanti keessan kun xuruu hin jiraami kun teetteetu ban ufuma information wayii himtee kaatee akka ittiin achi hin basaastisin jettanuu akka waan nama basaasan qabdu so nutis namoota muraasa nu keessaa fillee walgahii OPDO mooraa keessatti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti jedhee isaanis gaafa odeeffannoo adda addaa dhimma ijoollee sabboontota wal qabatu nutti himuu jalqaban jedhe keessattuu Eeliyaas Dirribsaa kanneen guddoo nu gargaaree ture adeemsa kana keessatti osoo jirru dhimma barruu social library keessatti argamee fi afaan Oromoo xiqqeessu tokko dhalatee akkuma goonu goonee gaafa kana goonu namoota jahan caalletu dirree Komoros kana
ture jedhee ishi nuti keessaa tokko birraa gammadee kijaba wallahi ani si waliin taa'in beeku ishi nutis kallattiin iyyaamne garuu immoo barata amannuu fi birraan daran walitti siqan tokko nutti fidee dhufe waan goonu wallaallee duuchaadhumaan waa'ee arrabsoo afaan keenyarraa gahee akka filamnee barruun sun mana kitaabaatti akka baatu goone jennee adda galleene gara doormii deebinee haganuma osoo hin turre poolisiin doormii dhufee fuudhee gara mana hidhaa yookiin mooraa yuunivarsiitii keessaa naannoo Mahallaar jedhamu nu geesseera. Warri marii sana waliin turre cuftinuu achi jira birraan garuu hin jiru ture jedha. Dhugaan immoo marii keessan fagomatti. Eeshi bakkanatti eenyu akka waa mari'ataa turre hunda baasee tikaaf kennaa ture irra geenye jedha. Erga achi turre akkamitti birraan nu biraa hafuu danda'e. Amma kun gimmiti jecha amma anama waan kanan beeku bakkooti wal geenne waa wayi mari'annee an guyyaa biraa hafe jecha. Akkamitti birraan nu biraa hafuu danda'e gaafii jedhu nutti dhufe. Isaan qabanii qoratanii gadhiisanii birraa immoo hin qabne because birraa yeroo san hin dhufne biran jiru. Ana akkuma beektan yeroo sanillee kophaa kiyya jiraadha hin beekta isin yeroo mara warri Jimmaa yuunivarsiitii illee hin beektan. Ashii dhumarratti namni sun natti gaafatamaa dhimma nageenyaa ganda ginjoo ta'e maqaan isaa tunii jedhamu ishee. Sana booda jedhe akka odeessaa laatutti qabutti itti mee jedhe. Jedhe ijoolleen tunii ijoollee biyyaa itti nuuf himi nuti ammoo mooraa gaafa deebine seennu si qunnamnaa jedheen. Gaafa mooratti dachaanii bilbilanii bira dhaqanii namni tuuniin jedhe suni birraa jedhe. Kunis yaa fuudhis inspektar Khalid afaan isaatiin akka birraa fi badhaasaa nu faana hojjedhaa jedheetiin inspektar muudii isin qabate jecha akka birraa fa'a hojjedhaati isinillee sani inspektartu isin jedhe inspektartu akka birraa fa'a nu waliin hojjedhaa jedhee si dhamaasee information si gaafachuuf so ay mala kunni nama waan suuraa gammaa wanti argaaru achi dhumarra deeme dubbiin dheertuu beeki jawwe jedhee siifan gabaabsadhe wal dhibdee ijoollee Amaaraaf Oromoo gidduutti ka'een doormii Abdiisaa Aagaa kutaa ciisichaa ijoollee kaabaa gubatu sababa gubatu kutaa ciisichaa ijoollee kaabaa gaafa gubatu 2005 Itoophiyaa kan dalagarii sababa godhachuudhaan ijoollee Oromoo 4 Mo'eera Lammaa Mokkonnen Ubisheet Amaara fi Kabiraame Gadaallee keessa galche ijoollee yeroo kana doormii kana ari'amte ijoolleen 3 Oromoo tokko Dabuubi kun Amaara doormii lolli itti ka'e jedhameetiin nama 6 guutuun walirra qabanii ari'an. So kana ijoollee 6 wali qabanii ari'an sani birraan gaafsan Finfinnee jira. Lammaffaa doormii sun lolli ka'e itti ka'e Oromoolee Amaarallee hin jenne ijoollee doormii san keessa jirtu mara wali qabanii ari'an. So amma kanaatiin maal godhuu barbaadare ayye. So amma gilxii doormii san irraa lolli ka'e jedhanii wali qabanii yuunivarsiitii ijoollee san mara ari'e. Gadaan faallee keessa jirti. So birratu lola san kaasisiise moo birratu doormiin akka lolli achirraa ka'u godhe moo birratu ijoollee sanneen doormii san keessaa 6 san anatu ariisise moo waan doormii jalaatiin lolli ka'ee fi achi sababa saniif ari'amte. Kuni waan basaasa wal qabatu maal qabame naan galleen ijoolleen 6 ari'amte sun kun akkuma inni jedhe ijoolleen Amaaraa fi Oromoo wal loltee doormii san keessatti doormii san keessa warra jiru maraa wali qabanii ijoollee siyaasa irratti hirmaanne maraa wali qabanii ari'an. So kuni waa ana ilaallatu miti jechaadha. Gahee leencaa qaba jedhee inni illee garuu gahee leencaa jechuun kun maal akka ta'e hin beeku. Mo'eera Ubisheet tokko maqaa yeroodhaaf kan dagadhe cubbuudhaan complete dismissal waggaa 2 dabamanii nama 3 jedhe. Gadaa Hamdaa amma weellisaa fi barattoota biroo kanneen maqaan isaanii hin yaadanne waggaa 2 barumsarra adabaman gahee leencaa bahaa kan ture Birraa Gammadiitii fi badhaasaa birra ja'aa. Birraa kana bakka ittiin mi'eeffatta isin yeroo mara. Ennaa as bira gahee leencaallee gahee na turre illee jiru bakkee kanatti ani yeroo sani Jimmaa yuunivarsiitii hin turre an Finfinnee ture yeroo lollillee ka'u yeroo wanti kun uumamu qaaqni kun marti uumamu an leetii dhaqee an dhumarratti haga lolli ka'ee erga jarree adamaniin booda kan yuunivarsiitii jedhu yeroo san Finfinnee ture mana moobaayilii illee qaba. So wanti jiru kanuma ka amma Jimmaallee kanuma sidiibsa achirraan kaaf ijoollee amma sirra isaan maqaa kaasan kanneen illee lubbuun jirti dawwalaa gaafadha. Warri yeroo san yuunivarsiitii ture illee ijoolleen beettanii dhugaa beettan dubbadha. Jawaar dubbate abbaan fedhe dubbate dhugaa biroo amma nama ummata garii jadhiftee ijoollee namicha kana nabiyyi seetu jira. Wallahi namicha amma depressionii keessa jira. Nama akka nama tokkooti wanti kun na yaachisa kun wanjala amma akkana jedhisanii nama akkiis godhuun. Ani immoo kiyya karagaa takkitti hin qabne amma ani ijoollee amma Shaashamannee warra jedhame san mara
qaxxitaa waliin maatiin dhaqee ijoollee kana waliin haasaara ragaa takka takkaan qabatanii dhufaaran dookumentari irra hojjechuuf deeman takka takkaan dhaqee jecha so gaafsan immoo waa isin jettan laalla amma hinti masinii kennaara wantoota kana haguma itti wormaappiile yoo ifattanillee fakkeenya Shaashamanni hiikoo Bukuluu akkana hidhame akkamii hidhan okay mucaa kana realitiin jiru ka innillee nu hime ka ijoollee hiriyaa isaallee namni marti adda baase Awaash baankii keessatti shaneen warri amma caasaa baa'oo kun birrii itti ergee birrii isaanii qabsiisa yeroo san jarri nu hafu waggaa meeqan nu hafu jirti qubaa waliin qabnu isaanii qabsoo abaa'oo yeroo san jedhanillee quba waliin qabnu qabsoo cinqii keessan kana ka jedhaatiin kototiif koshoshii waliin guuraatiin ittiin mataa nama nyaatan kana quba irraa isiniin qabu innaa dharaan immoo haga feete wallahi waan feete tuulaa wal menem mattaa mutum wanti isin fiddan hin jiru wanticha yaa'u bal'innaan sirriitti anama diiteelii namoota kanneen takka takkaan maqaa namoota namichattiin kakkaafte kanneen adda babaafneetiin because amma ijoollee gariillee so amma kunoo feesbuukii irrallee seentanii kuni feesbuukii kuni ka birraa margaa bulliiti ka yeroo san isa jala seentaniillee waan tokko tokko laaluun dandeettan odeeffannoo wannaa isaa argeera amma diqqoo mucaaniin dhukkubsata sirri haasa'uu danda'u konkaan Jawaar fidee waan bada akkana kana fa waliin yaa rabbi namni badduun tun haa baddu wallahi yeroo tokko tokko yoo laaltu sometimes wanta san maal jedhe Jawaar gaafa yuunivarsiitii high school itti illee basaasa birraan kun abeet eebada dhiira achi jimmatti illee basaase barattoota achi immoo hayawleetti gaafa mana moobaayilii illee nagadu gaafa nagadu illee elektrikiin maal abbaashi birraan gaafa nagadu illee hayawleetti gaafa suuqii qabu illee hin basaasa gaafa kaayiroo dhaqu illee hin basaasa gaafa Ameerikaa illee dhaqu hin basaasa ammallee Itoophiyaatti illee double agent abeet basaasa jechuun nama osoo eenyummaa isaan beekamin information namaa kennu jecha jalqaba kana baradha namaatiin eenyummaa kiyya beektu akka aneen nu ta'e osoo beektu ati maaliif information dhuftee na himta akkamitti si basaasuu danda'ameen meedikoo sammuu fayyadama yaadame yeroo tokko tokko innaa birraan kun immoo hin basaasu nama inni basaase immoo barbaanneedhaan basaase isin fite isin albaase innaa rabbi dhugaa galchu dhugaan immoo seeraan galtii wallahi jawween garuu depression keessa jira an akka nama psychology tokkotti kan argeera waan hafe immoo detailii waan amma inni kaase birraan artiistota basaasaa jedhee artiistota kana maqaa waan hin kaafne fan maqaa artiistii kaasuun fedhan nama basaase yoo jiraate immoo naa himatu achiin booda deebii seeraan abbaa maraayyuu wallahi seeraa as raggannee deebisnaaf mismaarii lakkoofsa 12 tti dhoofna abbaa fedhe dhugaadha sinima anama Jawaarillee depressed zaatee Jarmaniin biyya baqaa keessa jiraatti malee osoo Itoophiyaa biyya Ameerikaa fa jiraatte dhaqee silaa inni madda koortiitti waan inni dharaan kanaan na yakkeeyyuu manni faranjiin qaldiin beektu si galaami kun accusation bada amma rabbitu nu gargaaree biyyi tun fa girrisaa harka osoo jiraatte ilaalbe nu balleessan jecha rabbiinu kana waan beekuufi biyyaallee isin baasee amma namichi kun gad deemaara wallahi dhugumaan rabbiin ila birraan immoo ol deemaara birraan amma inni yeroo basaastuu yeroo raajal qabee gamma akkanuma ol guddataara dara namaa hojjeteen beeku cubbuu takkittiin qabu haqa namaa ofirraan qabu rabbiin ol sikaasaatumaan deema akka Jawaar yoo taate immoo akkanuma gad deemaa deemta isaan immoo OMN gurguratanii birrii ummataa saamanii waan meeqa gootee namichattiin tun har'a teettee konfidensiin afaan nama banteecha እና ምንም ማለት አይደለም አባን ፌተኒ ኢያ አባን ፌቴ አፋን በና ሲጀመር ነማ ጆሌ ነማ ስራ ያዲሴ ነምቶልቼ ፊ ቤለዳ ፊ ቢኔሳ ከነኒሌ ዩ ኖ ነማ ዋንቶ ቋደባሲ ነምኒ ኢለ ጢቆ ዮ ነምኒ ዋይሲነቁ አኩመ ቱቦ ቢሻን ኢሎ ገሲነቀን ቢሻኑ መያሲን ዘይት ኢሌ ገሲነቀን ዘይት ያሲን akka ilma namaa assalaasali teestii godhe mee maaltu dhugaa fakkaata jedhe waan amma kaayiroo kan inni kaasee ture ijoolleen kaayiroo martinuu kana laayivii beettii isinii himti waan Jimmaa Yuunivarsiitii illee warri Jimmaa I think Mooyeraan mucaan inni jedhu sun Liibiyaa jiran fakkaata mokeen sun illee ijoollee Salaaleeti Wusheet Amaaraatuun ijoolleen Dabbuubii lama ijoollee kan illee barbaaddanii bargachuu hin dandeettan warra amma inni Shaashamannee maqaa kaasee kana kunoo ardama keessan keessa jirti qe'ee keessan keessa jirti abbaan barbaadde dhattee waan kana adda baafachuu hin dandeetta sanii fi hattuuni nama namantu
nu abbaate ka omaan sodaanne ka onaan godaanne qulqulluu kataa'ee anan mallee isinii himaa beecha ammallee si'a 500 ka isinii himu waan amma jawaalcha dhiftee waan jimaa goggogaa qamaatee burjaajee wayii babarreessuusa osoo hin taane waan xiqqoo dhugaa fakkaatu wayii la xiqqoo mee walii haa galchitu akka lama karaakkaruufillee akka namaa mijatu amma namni jira egaa dhiisuu didee jedha bakka because os waa'ee kiyya osoo hin kaasini qimamiif keessa buufate qara ani immoo qimamiif maaf keessa na buuftaa jedhee waxxaree qabnaan namichattiin achi booda ho'ifate achirraan immoo plus akka ani aartii irratti hin hojjanneef aartii keessaa na baasuuf sii bahe kun maaf xaaraa oolta na dabbareeraa yundoon alsaraam aartii Oromoo so ani gaafa aartii Oromoo illee waan Oromoo irratti illee hojjedha birrii na gargaartee ati naa kennitee assignmentii na kennitee tiimit hojjedha fedhii kiyyaan waan natti tolu hojjedha enna warri irraa birraa irraa of eegaa isiniin jedhanillee artistoonni narraa of eegaa ishee safara kiyyatti hin dhiyaatina narraa fagaadhaa akka Jawaar jedhetti fi akka amma maddeen garagaraa gabaasanitti birraa irraa of eegaa isiniin jedhaan narraa of eegaa bakka anillee isinirraa of eegaa enna bakka galatooma maybe detailii wantoota sanniin namoota maraayyuu kontaaktii goonee takka takkaan dudubbisnee daataa jiru paartii 2 isiniif hinna garuu waa'ee ijoollee keessattuu mucaa nama amma naafatee akkasii jiru san namichattiin jazbaan su wallahi na arsiteerti ana sanirra faa keessattuu wanti sun nama dhukkubsa isin mucaa ijoollee amma shaashamannee jirti hin beektan ijoolleen shaashamannee martinuu mucaa sun bara abaawoo akka qabame waraana abaawoo akka ture caasaan jaraa ka Eertiraa akka qabsiise isin martinuu innillee hin beeka kana fiddanii nama quban karaa san keessa hin jirre fuutee waan namichattiitu walii galchiteef naan galle maybe olola yoo ta'e hin beeku skriiptii ololaa kunillee aynafa keessattuu narratti hin hojjetu ani sillee si balleessa wallahi dhugumaan wanti si balleessuuf immoo waan dhugaa qabuuf ati immoo hin kijibde waan Jawaar ta'eef kijibni dhugaa ta'uu hin danda'u waan an dubbadheef immoo dhugaan soba ta'uu hin ta'u dhugaan dharan dhaaluu fireendochi isin kanarra gaqqabaa laala warra manni achi keessa kaasan sanume waan mooyi please barbaadaami banna waa'ee dikkoo kiyya kun agamma argachuu dadhabdan jedha fidaami waan qabatamaa wayi come up waan qabatamaa fida amma mucaa shaashamannee faa warra waggaa gaafa san nooyaa iskuulii qabsoon jalqabe hin beektu beektaa jawwee amma harkaa wal dhayeera malee osoo ijoollee hiriyoota kiyyaa obbolee wal beetti jawween gaafachuu hin dandeetti ijoolleen maan warrummaan shaashamannee iyyuu diqqoo warri dhuka qabdan walla ittima jechuun waan amma inni zabaarra qaaru kana ilan jiraame namasi amma inni waa'ee sintaayyoo fa'aa olii hojjete bara inni jedhu san sintaayyoon achi hin jirredhan amma anan beeku namatu na hima kanneen maraayyuu 2002 dhufanii xiqqoo yoo kijibanillee namni meekaappiitti godha ilan jiraame fakkeessuuf yaalaa isiniin jedha galatooma yeroo gaarii qabaadha paartii 2 immoo itti fufna Abiji thank you so much wallahi waan girrisaa kana nurraa qabdeef ammallee bara waggaa kuma nu bulchi nummoo kana booda si waliin girrisaa kana balleessuuf qophii amantanii baattanii maaltu na galchareen hoolaan waan namni martinuu waanuma isa fakkaatu hordofaabe hoolaan illee hoolama hordofti re'een illee re'ema hordofti fardillee farduma hordofa atiin abbaate nama sii ta'u kasi fakkaatu hordofadhu